Sakuhara, Wichita Wangere Duga, Jabadu Kati Dilake, Vakalarketa. Tole me why walda makaana Yesuus najjoo kana akkamitti yaadattu hundeeffama seetiin wal qabatee me why waldaa kana waan jettan qabdu laata? Cirraa kan argachuu kootii fi waaqayyo guddaan galateeffadha sina eebbisuun jedha. Maqaa keessan irraa jalqaba. Ani maqaan koo Waaqjiraa Gammadaan jedhama. Asumatti dhaladheen guddadhee asumatti guddinni koos karma mana barumsaa kanatti baradheeni. Iddoo kan biraattis leenjii adda addaa deemeera. Isa kanaan hin deebi'ee hojii addanumatti jalqabeen hojjechaan ture amma sooramaarraa ba'een jira. Taansee misioonummaan kun yommuu jalqabe ergaan kun ergaa karaa waaqayyoo hojjeteedha. Karaa waaqayyoo hojjetee namoota warra biyya Swiidinii, Noorweey, Jarmanii, Fiinlaandii warra jedhaman kana isaan kanaatiin misioonota kana waaqayyo as erguu barbaadee ture. Waaqayyo kan inni ibsa mul'ata kan namoota kanaaf kan inni kenne gaanfa Afrikaa keessaa saba guddaa tokkoon qaba. Saba guddaa tokkoon qaba. Saba waaqa tokkicha waaqeffatu. Saba guddaa tokkoon qaba. Yoo gaanfa Afrikaa sana dhaqxanii saba guddaa kanatti lallabdanii Afrikaan guutummaa ishee amansiiftuu achi saba kootii dhaqaa jedhee mul'ata kenneef namoota Suudiiniif. Isaan kanarratti isaan dhufaniiti ergi mul'ata kana argataniiti mul'ata kanaanii gara biyya kanaa dhufanii galuudhaaf jedhanii galaana diimaa qaayibaa isa jedhamu sana dhufanii karaa darbaa dhabaniiti achitti mana ijaarratanii naannoo galaana bukkee galaana diimaa kana bukkee ijaarratan. Yeroo sana immoo namoonni biyya keenya keessaa barumsi hin jiru, wangeelli hin jiru, waan tokko hin jiru. Sabni keenya sabni Oromoo immoo addunyaa kanarra kan jirani waaqeffannaatti kan qabamanii waaqota'edhu malee waaqa hin jedhan. Waaqa multi-god kan jedhamu waaqeffatu addunyaa kanarra kan jiran monogod kan jedhamu waaqa tokkicha kan waaqeffatu saba Oromoo kan. Saba Oromoo kana waan ta'eefi karaa misoonota kanaadhaa dhaqanii saba kana barsiiftanii waaqa tokkicha kana Afrikaa guutummaa ishee amansiisuu hin dandeessu achi dhaqaa yommuu inni dhufu ergaa isaatti dabarsu dhufanii galaana diimaa bukkee taa'aniiti namoonni asiiti yeroo sana barumsi kan hin jirre hin gurguramu. Amma Oneesimoos egaa seenaa misoonummaadhaa kuni Oneesimoosiitii jalqaba. Oneesimoos kuni nama Ilubbaaburaati. Abbaansaa biyya sana keessatti hojii lama gaggeeffama tokko hojii qonnaati tokko hojii horii horsiisuuti. Hojii horsiisuu sana keessaati abbayin Oneesimoos waajii kan jedhamu kuni hojii horii horsiisuu irratti bobba'ee jira. Ijoollee sadii godhate. Ijoollee sadan keessaa inni dhiira lamaa fi durba tokko. Amma gaa utuu Oneesimoos dhalatee waggaa afuritti abbayinsaa kun irraa du'a. Haadha isaaniitti dhiisee ijoollee sadii dhiiseetti du'a. Isheen qofaa ishee haftee kan isheen geggeessitu immoo saa horsiisuu duwwaadha. Saa ishee fudhattee utuu asii fi achi lallabaa jirtu nama keenya sababii beekumsi hin jirreef dukkana keessa wanta sabni keenya tureefi waa'ee waaqayyoo waaqeffan waaqa tokkocha jechuu malee namni waliisaa safeeffatee wanneen ta'u. Isuma aangoo qabutu aangoo sanatti wanneen ta'e meeshaa qabaa dhaqee ijoollee warra haadha hiyyeessaa irraati namoota humna hin qabne irraati fuudhee gurgurata. Egaa nagadii yeroo sana jiru nagada namaati. Nama akka meeshaa seena biyya adda addaatti geessanii nagadanii kana namatu nagadama. Kanaatiif haati ijoollee kanaadhaa sa'a ishee fudhattee iddoo margaatti geeffachuudhaaf yommuu isheen fudhattee kaatu haati Oneesimoos jechuun hiikaa waajii jedhama jalqabe maqaa dhaloota isaati. Hiikaa waajii kuni mucaa xinnoo mucaa waggaa afuriiti. Isaan kun immoo hangafa durbaa fi hangafa dhiiraa fi hangafa durbaa qaba. Yommuu dhattee isheen wanni taatu obbolaasaa sana lamaan dhufanii harkaa fudhatan. Haadha harkaa fudhatanii karaa adda addaa fudhatanii dhaqanii garboomfachuutti ka'an.
Garboofachuu tumtaanii dabarsanii gurguratu isaan egaa. Amma gara dhumaatti yommuu mucaa xinnoon kun harkatti hafu mucaan dhaqee isheen harka mucaa kana qabattee gadi hin dhiisu. Mucaa koo ani waan fedhan nyaata mucaa koo warraa lamaan narraa fudhataniitu mucaa koo isa kana immoo gadi hin dhiisu itti haatitti yommuu isheen boossan yoo inni si ajjeemnaa goraadee fudhatanii itti kennan yoo isa sin ajjeemnaa siin sin ajjeemnaadhaan. Kana dhaqanii haadha isaa harkaatu utuu inni itti boo'u utuu isheen itti boossuuti fudhatanii mana isaaniitti galanii achitti ijoollee isaaniitiif ofii isaaniitiif ergachuutti ka'an. Egaa mucaa ishee deddeebitee utuu ilaaluudhaa fi yaalii utuu gootu ammas immoo sabuma geesseen itti qayyaradha ergee hin gurguratu ta'e anumtuu deebi'een naqee bitadha itti yaaltee dadhabde kana booddee egaa adeemsa isaa yeroo baay'eedha seenaan isaa kanifu utuma gurguramu nama 8tti gurgurame gooftolii 8tti gurgurame booddee gara dhubaatti gara biyya Abisiiniyaa gara biyya Amaaraatti naqee. Karaa Gojjam kana keessa bahee Gondor keessa bahee keessatti karaa Eertiraa baheeti utuma gurguramuu dhaqee Galaana Diimaa ga'a. Galaana Diimaa yommuu ga'u misoomonni immoo dhaqanii biyya keessa galanii barsiisuudhaaf karaa hin qaban. Egaa nama attamii barbaadu nama biyyatti dhalatee guddate keessatti nama barbaadu isaan achi ta'anii. Amma gaa isaan immoo achi ta'aniitti namoota kana bituutti ka'an. Misoomonni kun warri Sudiiniidha dhufan. Hin bituu fuudhanii mana barumsaa immoo qopheessaniiru mana bultii isaanii qopheessaniiru dhiiraaf durba nama isaan dhaqanii horii kennanii fi namoota isaanitti gurguran sana keessaati utoo gurguranii Oneesimoos dhaqeetii itti dhiyaataa achi keessa dhaqee harka isaanii gala horii kennanii fudhatan. Yommuu fudhatanii namoonni dhaqanii isa sodaachisuudhaaf eelaa isa gara dhumaa kanatti nama iddoo akkasitti si gurgurraa waayyoo siif jedhaniiti utuu itti bu'aniiti namicha Oneesimoos akka Waaqayyo isa gargaaretti misioonummaa godhee nama misoonii godhee nama waggaa 4 mucaa waggaa 4 biyya keenya keessa ifa wangeelaa kan inni itti baatu hojii Waaqayyoo ta'eeti. Hojii Waaqayyootu kanaan hojjete isa kana keessa dhaqee mana barumsaa sanan galee mana misoomonni ijaaran sana keessatti isaanis abbaas haadhas ta'anii guddisuutti ka'anii akkaataa gaariitti akkaataa ta'utti guddate yommuu guddatu immoo sammuunsa baay'ee banamaadha. Baay'ee barumsaan fudhata keessumatti immoo afaan adda addaa baruutti baay'ee colleedha. Ijoollota baay'atanii gurguran sana keessaa isa addaan baasaniiti dhalatee waggaa 17ffaatti cuubamtee taa'edhanii gaafatan hin cuubamneedha. Egaa si cuubnaati maqaan kee hiikaa waajiitii gara Oneesimoositti jijjiirameera. Kan jedhamu Oneesimoos maqaa cuuphaa isaatiiti. Isa kanaan erginni baratee waggaa 20 yommuu ga'u biyya Suudiinitti ergame. Biyya Suudiin Istookholmitti ergame. Achitti dhaqeetti mana seminarii mana iddoo hafuurri sagalee wangeelaatti barsiifamutti achitti dhaqee barachuutti ga'e. Barachuutti ka'e waggaa 5 ergi baratee booddee inni immoo hinaaffaa qaba. Hinaaffaa biyya isaatti deebi'ee innis gurguramee ba'ee namayyuu sabi koo ammayyuu walii isaa gurguraa jira beekumsaan qabu dhaqeen barsiifadha jedheeti amma achi deebi'ee dhufeeti biyya iddoo Munkulloo jedhama Galaana Diimaa bukkeetti iddoonni taa'u biyya naannoo sana misoomotatu jira isaanitti deebi'ee achi taa'ee hojii isaa isa hinaaffaa guddaatiin dhufe egaa biyya koo biyya dhufeen keessa galee barsiisaa wangeelan barsiisaa barumsa ofiisaati beekumsa kaanis barsiiseen saba koo dukkana keessaa baasadee baay'isee cimee dhufe isa kana utuu inni jedhuuti dhufe biyya achi yommuu deebi'u akka gaa'ila isaa raawwate. Gaa'ila isaa raawwate yommuu fuudheeti Mirata Haayiloo kan jedhamtu. Mirata Haayiloo kun barreessaa Atsee Tewoodiroos nama jedhamuuti. Abbaan isheen immoo barumsa kan argachuudhaaf jettee iddoo sana dhattee iddoo Oneesimoos jiru achitti argatee fuudha isaa raawwate. Gaa'ila isaa ergii fuudheetii booddee gaafa guyyaa shanansaa biyya koo biyya Oromoodhaan naqadee karaa Wallaggaa karaa Sudaan bahee Wallaggaa lixuu barbaade. Wallaggaa lixuu yommuu barbaadutti karaan yeroo sana baay'ee biyya Afrikaa rakkina keessa jirtita biyya dukkanaati. Inni kunis asitti hin dhowwaa inni kunis asitti hin dhowwaa
yommuu dhufanii fuulleetti illaa wallagga daarii wallaggaa kunoo isa kana utuu jedhanii utuu as ce'uu danda'anii booddee isaanii dadhabaniiti karaa liccisiisuu dinnaan deebi'an. Inni immoo achiiti hiriyoota isaa warra Suudaanota nama lama wajjin ka'eechiiti nama 5 ta'anii ka'anii nama 5 ta'anii ka'an keessaati namni 2 isa biratti hafanii inni 3 ta'an namni 2 immoo booddee isaanii iddoo kaanitti deebi'anii sababii isa sodaatanii. Jarri warri Suudaanii isaa wajjin ka'an suni utuma deemanii deebi'anii karaa dhabanii Kaartumitti deebi'an. Kaartumitti yommuu deebi'anii Onesiimoos dhukkuba cimaatiin qabamee inni dhukkubsate. Utoo dhukkubsatu yaalii Waaqayyo isa gargaareen inni fayyee namoonni warri hafanii namoonni 2 achitti du'an. Achitti du'an warra Suudaanota keessaati. Inni egaa deebi'ee yaalii godhee haadha manaa isaa wajjin deebi'ee Mirataa Haayiluu wajjin deebi'eetti gara Munkulluutti deebi'ee gale. Kana booddee ammas yaalii godhe amma immoo karaa Jimmaa hin galeedhe achiinis yaalii ta'uu hin dandeenye. Waaqayyo kan inni kana godhee fi ammayyuunni biyya keessa fudhatee kan inni galu barsiisuudhaaf. Kanaaf immoo afaaninsaa akka afaan keenyatti kan jijjiirame hin jiru. Egaa wangeela jijjiiruutti yaada isaa akka inni deebi'u ta'e. Waaqayyo karaa kana jalaatee isa kana akka inni qopheeffatutti karaa kana hunduma isaa jalaa dhusee amma biyya Asmaraatti deebi'eeti. Namoota akka isaa gurguramanii Munkulluutis gara adda addaatti gurguramu biyya Eertiraa keessa jiraata walitti sassaabee Asmaraatti dhaqee waldaa kiristaanaa hojii wangeelaa kan inni jijjiiruu jalqabeeyyuu hiikuu jalqabee kakuu haaraa kana achuma Munkulluutti jalqabee isa ergi hojjete booddee ergi jijjiiree waggaasaa naannoo waggaa 3 natti fakkaata isa kanatu jijjiiruuti. Egaa kana booddee inni karaa argatee isa kana argatetti immoo fedhasaa ta'ee isa kakuu moofaasitti dabalee jijjiiruutti ga'e. Gara waggaa dheeraa gara waggaa 10 fudhatee amma wangeela kana hojjetee qopheessutti isa kana booddee kan isa duukaa deemtee Aster Gannoo kan jedhamtu akkuma isaa gurguramtee isa wajjin hojjettuu kana kan taate hojii adda addaatti sammuu kan qabdu jecha aadaa biyyaa keessaas kan beektu aadaa biyyaas qopheessuudhaaf wangeela isa gargaartee jijjiiruu Oromoofaatti jijjiiruudhaaf yommuu isheen kana hojjetaniiti ergi wangeela kana fudhateeti egaa Waaqayyo karaa baneef egaa ani kana hunduma isaatti qophaa'eera kana caalaa biyya kootti hin galee dhaqee hojjedhaa'edha. Hojjedheeti achiisiin ka'ee ammoo karaa ammas karaa Jibuutiidhaa dhufee lixa. Karaa Jibuutii yommuu dhufee lixu karaa Harariin ga'e. Harariin ga'e yeroo sana biyya bulchaa kan jiran Minilik mootii Minilik kan jedhamanidha. Mootiin Minilik kun immoo Gabruu Dastaa kan jedhamu ittaanaa isaaniiti. Ittaanaan isaanii kun immoo Harariin bulchaa darbees immoo Minilikiif ittaanaa ta'ee jira. Gabruu Asiraat kuni yommuu dhaquuti elaan biyya koo nama baradheedha. Biyya akkas afaan akkasii afaan Arabiffaa beeka, afaan Amaariffaa beeka, afaan Swiidinii beeka, afaan Ingilishii beeka, amma kana afaan Ingiliffummaa kanas beeka. Isa kana hunduma isaa namoonni akkasii kana yeroo sana beekumsi biyya Itoophiyaa keessa guutummaatti hin bal'anne waan ta'eef inni biyya keessa galee akka inni barsiisu fedha namicha sanaa ta'eeti. Amantii jiwwaan deemu waan ta'eef xinnoo immoo dhaqanii eessatti geessu Abuna Maatiyus kan jedhamu Phaaphaasii yeroo sanatti dhiyeessan. Yommuu dhaqutti kakuu haaraa isa jijjiire sana fudhatee kennaaf Abuna Maatiyusiitiif. Akkasuma ilaalee afaan Oromoo ofiitti akkasitti jijjiirte akkasitti hojjettee beekumsa akkasii qabda inni ta'e. Inni egaa afaan isaan barbaadan isaanii jinaasaa gaati hidhatteeti biyya kee barsiifachuu hin dandeessadeeti amma inni immoo Minilikitti dabarsa. Minilikitti isa dabarsu kana Minilik immoo fudhateeti dhaqee isatti dhiyaatu akkasuma dhaqee macaafa kenneef. Macaafa kakuu haaraa kana immoo kennu ati biyya kee guddisuudhaaf biyya kee barsiisuudhaaf kan jedhamuti inni fudhate. Egaa jecha koo fuuldura kan inni Abuna Maatiyus hojii olii galani hin dhaxxaa hin barsiiftaa amantii keessa hin barsiifatta garuu amantii keenyatti kan bu'uun hojjettu amantii ortodoksiitti akka bu'uutti hin hojjettu. Isa kanarratti of eeggadhu kan kana achi barsiisa akka barbaadetti hin barsiiftaa jedhanii isa kana fudhate Minilik immoo yeroo sana Dajjamaash Kumsaa kan jedhamanii booddee isaanis egaa akka Abbaa Jifaar kana dhaqanii wal'aansoo hin qabne Minilikiin dafanii ofitti fudhatanii Minilik waameeti akka
mucaa isaaniitti wanni kiristinnaa kaasan. Nama kan kaase Dajjamaach Kumsaan Dajjamaach Gabra Egzaabeer jedhama. Maqaa kiristinnaa isaaniiti. Biyya kana gaarummaatti kan eegan gaarummaatti kan biyya akka mootummaatti biyya kanaaf fayyina fidan wangeela kan dabarsanii karaa Dajjamaach Kumsaa yookaanis immoo Dajjamaach Gabra Egzaabeer warra jedhaman kan. Isaan dhaqanii teelaa nama sii ergineerra nama sii ergine kana biyya keessiif barsiisuutti fudhadhu jedhanii biyya Dajjamaach Kumsaatti ergan Naqamteetti ergan. Naqamteetti yommuu erganii egaa abbaan Gammachiis jenna Oneesimoosii nama 10 fudhatee gala biyya sanaa ka'ee Addis Ababaatti ga'e achiis kan dhufanii nama 10 ta'anii dhufanii galanii yommuu utuma deemanii dhufanii Naqamteen ga'anii yommuu Naqamteen ga'aniiti Dajjamaach Kumsaan immoo bulchiinsa magaalaa gurguddaa iddoo lamaa qabaa tokko Naqamtee tokko Addana Najjoo. Najjoo kana immoo kan isaan addana wanni isaanii daarii Sudaanitti siqanii Sudaaniinis achitti wanni of eeguudhaaf darbee gara Coccii kan jedhamuttis dhaqanii mootummaa isaan yeroodhaaf kan yerooti iddoo isaatti mana ijaarrataniiru asiis immoo Addanatti wanni ta'an amma gaa achi Naqamteen kaa'uu dhiisanii Oneesimoos hin fidanii Addana kaa'atan. Addana biyya isa Addana Oneesimoos egaa Addana dhufe gaam Dajjamaach Kumsaatu fudhatee Addana dhufee kaa'e. Isaatu fedha isaa hin jaallate gaannis baay'ee jaallate ati nama beekaa nama baratee nama kanaati biyya koon barsiiftaa biyya koon guddiftaa jedheeti yommuu inni dhufeeti gammachuudhaan fideeti iddoo kenneef. Iddoo kan duuba sana beeknu namoonni Addana jirru kun iddoo jalqabatti mana jireenya isaa achi kennanii fi yeroo sana immoo Addana biyya naannoo kana kan bushaa jiranii Feetara Oljirraa nama jedhamanidha. Feetara Oljirraa kun immoo ilma Feetara Dibaabaati. Feetara Dibaabaa immoo Boojjii Karkarroo kan jedhamu bushaa jiru. Kan Addana jiru immoo ilma isaaniiti. Ilmi isaanii kan Dajjamaach Feetara Dibaabaan kun immoo ijoollee 3 qabu. Addana Feetara Oljirraa Feetara Birraatu Margaa Oljirraa Dajjamaach Gabra Manfas kan jedhamantu jiru. Isaan naannoo kana buufatanii jiru. Naannoo kana utuma wanni ta'aniiti dhufaniiti iddoo kana agarsiisan gibbii kana keessa. Manni iddoo kana immoo namni badaarra hin jiru. Isheen kun akka qofaatti galamtee jirti achi dhaqiiti. Kanaaf Oneesimoos Addanatti dhufeeti gaa isa kana dhufee asitti hojii isaa bal'isuutti ka'ee mana duuba awwaalchaa achi duuba sana iddoo awwaalchaa ta'ee jira amma achitti mana naannoo akka mana yeroo sanatti ijaaraman mana ilfeenyi ishee jennu sana naannessanii ijaaru naannessanii madabii kaaniiti namoonni yeroo sana dhufanii achitti galanii barataa turan eessaa dhufu wajjin dhufu Boojjii akka Buushansiifaa akka Buuruusiifaa kuni isaan dhufanii Addanatti baratan kan jennamu ani seenaa dubbisirraan wanni ta'a. Namoota kana immoo kan inni beekus jira yeroo ijoollummaa kootti amma gaa isaan dhufanii asitti baratanii yommuu barachuutti ka'anii utuma jedhanii namoonni yeroo sana waldaa Ortodoksii asitti beekamaa ture cimaa ture amantiin immoo amantiitiin Araqaa Qalama Warqee kan jedhamuun naannoo kanatti waldaa Ortodoksiitti itti gaafatamaa turanii yommuu isaanii namoota kana yaasanii Giiziitiin itti lallabanii namni ofumaa dhaqu malee afaan Giizii kana namni dhaga'u hin jiru. Amma yommuu Oneesimoos dhufee barsiisutti yommuu ka'u afaan Oromoffaatiin barsiisutti ga'e. Hizbiin achi dhiiseetti dhufee isatti galagale. Isaan immoo nagaan waan inni barsiisu. Inni seerumaan barsiisaa isaan immoo nurratti qeelaata kan jedhamu magaa keessatti kaasan. Kasasuutti ka'anii hammeessuutti ka'anii karaa adda addaatiin inni immoo nan hojjedhaadhee utuu kana jedhuuti isarraa kan barate Gabra Staateos kan jedhamu asumatti asii darbee gara Boojjii Karkarroo sana dhaqee Feetara Dibaabaa biratti inni Ortodoksii jin tokko ta'eeti utuu achi barsiisaa jiruuti. Akka yeroo isaaniif kenname ganama achitti Ortodoksiidhaa barsiisaa kana booddee mana isaatti deebi'eeti hojii misiyoonummaa kana barsiisa Gabra Staateos. Inni dhufee isaa wajjin mari'ate
Ani akkasittiin jira akka kookatti barsiisii kanaafis irratti ka'uti dhiisii afaan Amaariffaatiin barsiisi yoo afaan Amaariffaatiin barsiiste afaan Oromootiin immoo qaawwa barbaaddattee karaa adda addaatiin barsiisuu hin dandeessu. Lakkee ani Oromoo ta'ee kan hin qabu afaan Oromoo waan ta'eef ani iddoo koo gadi hin dhiisuu didi. Hindi deewutuma jedhuuti egaa abbaan gammachiisee cimee qabate isaanis cimsanii qabatanii waggaa yommuu dhufee jalqabe dana bara 1904tti dhufee jalqabe bara 1900 amma kana rakkachaa ture waggaa tokko amma waggaa 1905tti immoo ari'atama guddaa turre ka'e. Isa kanatti egaa inni rakkisanii yommuu asii fuudhanii deebii akka biyya kana hin teenyee fi gara Dajjaamaash Kumsaa Naqamteetti deebi'e. Achitti dhaqee achitti yoo ammeessanii amma Abuna Maatewositti amma dhiyeessanitti amma Minilikitti dhiyeessanitti ga'eeti booddee achuma Naqamteen akkana turu kanaan ta'e isa kana booddeeti egaa Qees Maartiin inni jennu immoo Qees Maartiin isa booddee dhufeeti egaa addana kan inni wanni ta'e isa masila ilaa mana kanaa Qees Maartiitu ijaarsise yeroo san mana barumsaa waldaa kanas isatu ijaarsise mana guddaa isa amma haaraa jiru kanas isatu ijaarsise. Kan Qees Maartiin kun egaa amma inni egaa kanatti utuu ijaarsisaa jiru bara Xaaliyaanii keessa egaa inni deebi'aniiti dhufaatii isaanii booddee amma egaa Qees Loongireenii dhufanii Qees Loongireenii amma egaa yeroo sana akkuma kanaan dura dubbanne hojii wangeelaa naannoo keenyatti kana deemu karaa adda addaatiin adeeme. Tokko hojjetaanii ganama hojjetoota gibbii kana keessa hojjechuudhaaf hojjetoota guyyaadha. Mooraa kana keessa gibbii mooraa kana keessa deemanii kan qulqulleessan kan adda addaa hojjetanii namoota baay'eedha. Ganama achitti baarriitti ba'anitti namoota waamu milikita kennuuf namni hundumtu taa'anii wangeelatti lallabu. Wangeela ergi dhagaanii booddee. Jedhu. Egaa inni kun karaa hojjetaa jenneerra amma immoo karaa mana barnootaas baay'ee dubbatame karaa barnootaadha. Seera barnootaa irratti akka barsiisa isaa guddaatti fudhatama. Jalqaba barattoonni keenya itti galanii kan macaafa qulqulluu baratu. Isa barataniiti periidii tokko ergi isa baratanii booddee isa kaanitti darbu. Kanaatiif waldaa keessattis immoo jalqaba utuu gara barumsa isaanii isa kutaatti utuu hin deebiin waldaa keessatti kadhannaan achittis wangeelaan fudhatu lallabamaa. Wangeelli ergiitti lallabame booddee immoo kutaatti dhufu wangeela hin barsiifamu. Kana booddee seera barnootaa isa kaantutti fufa. Akkasumas egaa inni caalu karaa kiliinikiis akkasumadha. Warra bakkeetti itti lallabamuu fi warra keessatti lallabamu karaa hojii kiliinikiis akkasuma darbaa ture karaa adda addaatiin wangeelli gurra namootaatti gurra iddoo adda addaatti namoota dhufan barattoota dhufanitti itti lallabamaa ture. Inni caalu naannoo kana keessatti akka seenaattis kaa'amee jiru abbaan mucaa sammuu barsiisu nama tokko barsiisaa haadhotiin garuu kuma barsiifti jedhama. Egaa inni caalaan kan darbu karaa dubartoota yeroo sanaati. Namoota hojii wangeelaa cimsanii addanatti kan hambisanii duukaa kan bu'anii harmootii baay'ee beekamoo kan ta'an haadha gammachiisa aadde Naasisee Faajjii kan jedhamanii aadde Gumarii Baarrii kan jedhamanii aadde Uddinii Shayyalee kan jedhamanii aadde Walitti Sillaasee kan jedhamanii aadde Nagaree Bakkuu warra abbaa Atoo Gammachiis immoo ilma Oneesimoos isaan kan hundumtuu toora galfataniiti manaatti gara manaatti adeemanii maatii isaanii ijoollee isaanii gara mana barumsaa kanatti kan ergan harmootiidha. Ijoollee isaanii irraa wanta baratan kan qoratan isaanuma amma immoo darbanii ofii isaaniis immoo karaa kadhannaatiin karaa hojii harkaatiin waldaa kana cimsanii jajjabeessaa amma irraatti immoo waldaa keenya utubaa waldaa keenya ta'anii kan jechaa jiran harmootiidha. Warra dhiiraa caalaa warra dhiiraa keessa immoo abbaa wangeelaati luboonni keenyas akkasuma isaan kana bukkee bu'anii harmootiin amma irraatti iyyuu jajjabeessaa jiru. Hojii wangeelaa keenya Wallaggaa keessatti naannoo keenya keessatti kan ittiin bal'ate karaa isa kanaati.
Isa kanaatiif egaa kanaaf waaqayyo karaa misyoonummaa ofii isaatii karaa biyya alaatis karaa biyya keessaatti Oneesimoos itti jalqabee biyya keessaatiin hojii isaa hojjechuutti ka'e waaqayyo nuuf hojjetee har'a immoo kun waldaan keenya immoo haaraa jirti. Isa kana gara fuulduratti dhaloota isa dhufurratti misyoononni yommuu addana turan waan tokko nu qoqqobatu turan. Nuyi biyya keenya keessatti iddoo guddaa qabna. Barsiisa wangeelaati iddoo baay'ee biyya alaattis biyya keenya keessatti hojjenneerra daraa dhaloota dhufutti dabarsaadhanii nutti himaa turan. Nutti himaa turanii biyyi keenya nuyi isa kanarraanfanneeti biyyi keenya biyya wangeelaa isheen taate deebiteeti booddeettafteeti amma biyya kan biraa taate isaan teknoolojii si'ana jirutti hirkataniiti hojii wangeelaa dhiisanii isin akkasin godinaa jedhanii nu qoqqobatanii yeroo addanaatti nu wajjin turanii nu geggeessanis yommuu waliin hojjechaa akka jaarsolii waldaattis kan nutti himu. Gara fuulduraattis namooti keenya warra amma hojjetan kun dhaloota dhufutti dabarsuudhaaf hojii waldaa kiristaanaa haaraa jirti. Ergaan ishee isa kana. Waldaan keenya kun immoo hojii misiyoonamaa hojjette. Iddoo adda addaatti kan bal'iftee ijaarsi inni addanaatti ka'e jalqaba akka Neeboo Doomii kan jedhamus dhaabateera. Isarratti gimbii awuraajaa boordi kan jedhamutu dhaabatee gimbii awuraajaa boordi inni jedhamu kuni bu'uurri isaa waldaa Makaana Yesuus ta'e. Waldaa Makaana Yesuus asumatti dhaqee namooti keenya addanaati dhaqaniiti achitti waldaa Makaana Yesuus bara 1954tti akka hundeeffamedha hubannaa kan xinnoo qabu. Isa kanaatiif egaa isa kana haadha waldaa Makaana Yesuusiti waldaan keenya kun. Waldaa Makaana Yesuusiif haadha biyyattiifis haadha iddoo guci wangeelaa itti ife isa kanaan jenna. Macaafni Oneesimoos barreessee ka'e kuni macaafota sadii biyya Afrikaa keessatti han beekamanii isaan kun keenya keessatti afaan Amaariffaatii fi afaan Islaamummaatiin amantii isaanii bal'isaa turan. Garuu isaan macaafota warra macaafotaa jedhu keenya isa kana guuttate immoo Oneesimoos. Nus immoo afaan keenya nutti lallabamuutti ka'e kana booddeetti egaa biyya Wallaggaa keessatti darbees immoo darbanii asiiti nama keenya nama guddaa tokko Qees Yoosef Nagaasaa kan jedhamani asitti geggeessaa kutaa addanaa turanii asiitis immoo ari'atamaa dargii keessas turanii darbanii isaasii ba'anii biyya Afrikaa keessa dhaqaniiti biyya Afrikaa keessa dhaqaniiti achitti wangeela bal'isaniiru. Namoonni addana guci wangeela Afrikaa keessattis taanaan biyyatti keessatti taanaan as waldaa kiristaanaa kana keessaa kaatee jechuukooti. Waaqayyo sinaa eebbisu. Asumaan egaa kaayyoo wangeelli ittiin dhufee fi uummata waaqa tokko waaqeffatu kana yoo argannee fi Afrikaa qabannaa jedhaniitu kaayyoon isaan ittiin dhufanii jettan. Egaa kaayyoon ni dhufe kanaan simannaan hawaasni naannoo kanaa godhee fi warra misiyoonotaa kana fudhate maal fakkaata laata? Ari'atamni isaanirra hin geenye akkuma dhufaniin hojiitti seenaniiru laata? Maal gochaa seenan immoodha? Tarii namoonni tokko waatti argisiisaa dhufanii tooftaa wangeeluma duwwaatti lallabuudhaan dhufan miti. Isaan kanas waa barsiisaa waan tokko gochaa jettanii turtan sila. Ari'atamni isaanirra hin geenye laata? Akkamitti dhufan? Ari'atama karaa baay'eedhaan irra geera. Keessumatti karaa amantii darbee immoo bara dargii keessa ari'atama guddaatu ta'e. Ari'atama guddaa kun waldaa kiristaanaa keenya naannoo keenya kan jiran iddoo hundumaatti akka bara kana keessa koronaan waldoota adda addaa akka cufe yeroo sana immoo karaa dargiidhaa baay'ee cufame. Waldaan keenya kun isheen kunillee yeroo muraasaaf cufamtetti garuu waaqayyo jabeessee nuu qabeeti karaa waldaa kana keessa yeroo muraasaaf cufamtu isheen inni naannoo jiru kun sabakoota amma jedhamu sabakoota adda addaa keessatti cufamanii baay'ee rakkina guddaa turre ga'e. Unuma yeroo sana akka jaarsolitti bulchaa turreeyyuu geggeessaa kan turreeyyuu nurra ari'atama guddaa ta'e amma rasaasaan nu duukaa bu'anii nu wanni ta'anitti mana hidhaatti bara dargii sana keessa akka nu ari'achaa kan turanii yeroo sana obboleessa koo Hundeenis addana Qees Wadaajoon fa'aa kun addana isaan immoo naannoo jaarsoo fa'aa wanni faana keessa qeessittaanaa fa'aa Qees Tarreessaa fa'aa Qees Tarreessaa Qannoo fa'aa ari'atama baay'ee turre ga'e. Baay'eetti hidhamaa turanii baay'eetti rakkachaa turanii asii fuudhanii baraa dhidheessaatti erganiiti boqqolloo quncisiisaa turan. Ari'atama mana jiran bara dargii keessatti irra ga'e. Kana booddeetti egaa jijjiiramee dargii ergee ka'e booddee immoo wangeelli keenya iddootti nu deebi'ee amma bal'achaa jira. Egaa
bal'inni waldaa kun asitti misoonummaadhaan bal'iftee jechuun nan danda'a. Misiyoonuun mataan ishee misiyooniidha iddoo baay'eetti ilaa waldaa makaanessisii waldaa guddaatu jira magaalaa keenya keessa. Isheetu bu'uurisee isheetu hojjete. Darbee yaakkoon akkasuma. Darbees kattaa qammii deeggaroo iddoo hundumaatti diillaatti iddoo hundumaatti waldaa kanatti hojjete. Caalleettis darbite ayirarraa kanaaf. Caalleettis kan darbite waldaadhuma kanatti adeemee hojii wangeelaan hojjete. Hojii misiyoonummaa hojjete waldaan keenya. Boris inni hojjete dargaggoota keenyatti immoo kun dhaloota dhufutti immoo dabarsaa jirra darbaa jira. Abboonni keenya warra abbaa luba taanii nu geggeessaa jiranis isa kana duukaa bu'aa jiru. Inni kun immoo inni sinodoosii gidduu galeessa gaa kun. Akkan seenaa isaa beekutti saba kooti 11 yommuu addana ta'ani saba kooti iddoo lamatti. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa jabaaduu gatii jilba kee. Sammaa ani jedhu hojiin kun ammayyuu dhaabbiin qabu hojii wangeelaadha. Dhalootatti wanta darbu waan ta'eef amma itti gaafatama fudhatanii kan jiran hojii wangeelaa kana adeemsisaa kan jiran itti darbanii dhaloota dhufutti dabarsaa jiru. Abbootii warri duranis kanatti dabarsanii ammarraatti ga'aniiru. Kun immoo itti fufiisaan hojii misiyoonomoo bal'atee kana caalaa immoo bal'ateeti amantoonni naannoo keenyaas dammaqinaan akka ka'anii hojjetan hundumtuu gara amantiitti deebi'ee gara jireenya isaatii jaalalaaf tokkummaatti waldaa isaa cimsee ijaaree keessatti eenyummaa waaqayyoo ulfina waaqayyoo baree keessatti waaqeffannaa guddaadhaan biyyi keenya biyyi wangeelaa taate akka ishee waamtuuf fedha keenya jedhee inni ilaalan. Waaqayyo sin eebbisu. Laamee namoota egaa amma sila kaastaniitu mana murtoo keessatti tajaajila hunda galeessa ta'e kennaa turte barnootaanis akkasuma kallattii garaagaraatiin fayyaadhaan wantoota garaagaraatiin kennamaa ture. Mee namoonni iddoo kanatti barumsa sanarraa tajaajilaman namoonni haala garaagaraatiin iddoo kanarraa fayyadaman wanta yaadattan qabdu laata bu'aan ni buusee qabatamaatti kana kan jennu. Arra beektota addanaati ba'an qabna beektota addanaati fakkeenyaaf addanaati barataniif kan akka Dr. Magarsaa Guutaafaa kun asumatti mana barumsaatti jalqaban. Biyya alaas kan jiran akka Profeesar Jaalataa Profeesar Asaffaa Jaalataafaa kun asumatti baratanii ba'an. Yeroo sana afaan warra musliimotaallee fidanii addanaatti barsiifatu turan. Yeroon mana barumsaa geggeessaa turenis asitti dhufanii warri arabootaa dhufanii addanaatti asii biyya gadhiisanii hin deemne as yommuu jiraachaa turan ijoolleen arabootaa kunillee addanaatti dhufanii barsiisaa turan. Kanas deebi'anii hojiidhuma wangeelaa kana fudhatan. Nummoo wangeela kana yommuu qormaata akka biyyoolessaatti yommuu laannu akka waldaa akka kutaa barnootaatti yommuu laannu walqixatti harki isaanii laannaaf. Bu'aa hojii isaanii ismarratti agarsiifne. Egaa isaanii damarreetti kutaatti gara kutaatti dabarsina. Kanaaf wangeelli kun iddoo sanatti iddoo bu'aa qaba. Wangeelli kun immoo hundumaaf immoo ifa ta'eera. Namoonni gurguddaan addana keessaatti ba'anii eenyu kan jedhan maqaan isaanii baay'ee beekamu biyya alaattis biyya addana keessattis baay'ee beekamu ta'anii kan jiran jiru. Doktoroota baay'ee egaa immoo muuxannoo isaatti kan inni itti dabalu waa'ee hoostelaati. Hoostela kana keessatti biyya kanaaf hoostela guddaa kan bu'aa buusee hoostela kana. Hoostela kana karaa inni itti dhufe addana keessaa KNH German Luther KNH-tiin dhufe karaa Jarmaniidha. Addana yeroo sana akka misioonummaatti dhufanii leenjii barsiisotaas kan kennaa jiranii Miss Ulla Johansson kan jedhamtu jiru. Amma karaa isaanii namoota hiyyeeyyii kan ta'an abbaaf haadha kan hin qabne tokkoffaa lammaffaa immoo abbaas qabaatanii haadha kan hin qabne lammaffaa yookaan immoo abbaas haadhas qabaatanii hiyyeessa kan ta'an barachuu kan hin dandeenye humna isaanii qabeenyaa isaanii barachuu kan hin dandeenye namoota 35 galmeessaa nu ergaa jedhan nu ergi nutti dabarseedhanii karaa Miss Ullaa kana dabarsan. Anuma mana barumsaa keessan itti gaafatamaa ta'een jira amma fudhatanii na bira dhufan. Ilaa biyya Jarmaniiti kindiri nuti ilfee kan jedhamutti dhufee nu geera. Attamii hiyyeessa kana galmeessinee dabarsuu hin dandeenye akka isaan nuti gaafatanii gaariidha hin danda'ama hiyyeessa biyyi keenya hiyyeeyyii kana akkuma barbaanne iyyuu hin galmeessina garuu isaanii namoota 35 jedhanii
nuti dabarsaniiru namoota 35 amma galmeesseen kennaan jedhe. Na akka ishii galmeessinaa fi jedhan naan fuudheen abbaaf haadha kan hin qabne eenyufaa akka ta'e itti darbee abbaa haadha siyyeessa naannoo kana ga'a naannoo magaalaa godaa ta'e as immoo naannoo giddaa qumbii kana ta'e naannoo kana ta'e amma naa dandame namoota 35 galmeessin irraa yeeyyee kan ta'an kanaan jedhu. Ishii kana dhanii fuudhanii achi yommuu achitti kennichitti yommuu isaan dabarsanii achitti deebi'anii dhufanii gaaffii gaariidha isinii fudhanneerra qophee godhaatii isinii dabarsinaa ergaa keenyaadhaan erga salamaffaa kanarra dhaabbataniiti addana ammoo manni ijaaramee jiru kuni namooti yeroo sana amantoonni ijoollee sana addana kaa'anii barsiifachuuf kan jedhani namoonni gurguddaan asitti dhufanii wanni ta'an isaan waldaa kiristaanaa addanaatti dhiyeeffannee hiyyeessatti fudhanna. Hiyyeessi akkasii gargaarsa iddoo akkasitti nuuf fudhame namooti suni iddoo dandeettii isaaniitti ijoollee isaanii kaasan manni kun nuuf hayyamamu mana isaanii irraa fudhanneeti mana kana fuuneeti hoostela goone. Hoostela kana yommuu fuunuti eegaati qophee goone ergi ijoollee kana fudhanne dhandheeti waan isaan itti nyaatan qodaan isaan itti qopheeffatan qodaa hunduma isaa kana siree isaan irra buran ansoola isaanii birdilbisa isaanii Addis Ababa dhannee binnee deebinaaf gara Finfinneetti ol baanaa wajjin naqe. Amma baakkooti dabil beed kan jedhamu isa siree fooqii isa wanni sana baakkootti itti manneeti siree masii ijoollee masii nu fudhatu nu qopheessa deebinee fudhannanne miisuullaa jina Addis Ababa dhanne. Mi'a jiru mi'a hunduma isaa qophaa'ee dhufee distiin ittiin kan sibiilaa kuni kan itti nyaata qopheessan kan itti buna isaanii shayii isaanii danfisan waan ittiin hojjetamu hunduma isaa ansoola isaanii birdilbisa isaanii fudhannee dhufneeti ijoollee 35 fudhanne. Ijoollee 35 yommuu fudhannu yommuu achi deebi'ee waraqatti isaanii kan maqaan isaanii nuu deebi'ee galfadhaadhaan ijoollee 32 ta'an. Ijoolleen sadii yommuu achi kan maqaa isaaniitti himne ilaa ijoolleen kun fudhatamtaniitu isin gargaarsa fudhatamtan beekamtaniitu ilaa ijoollee isin immoo balabal maqaan keessan hin deebine nu gadhiisadan ijoollee yeroodhaaf baay'ee nu wanni ta'ani kana booddee ansoola isaanii bitame birdilibsa isaanii bitame gaditti dhiibneetti fudhatanii mana abboota isaaniitti deebi'an. Egaa isaan ka'eeti isaan guddachaa deemeeti dhuma isaa gara 180tti hoostela sitti barsiisutti ga'e. Har'a maqaa isaanii ennaan irraanfadhan mana kanan jedhe beektota baay'eetu addana keessaa ba'ee isa kana yeroo sana kan geggeessaa ture tokko Kabbadee Kumsaa jedhama inni footoo isaaniis hunduma isaaniis yeroo sana qaba kaa'ee ture amma jiraaf hin jiru isaan beeku kana keessa namooti beekamoon karaa hoostelaas haa ta'u karaa hojii harkakkaas haa ta'u karaa hojii mukaas karaa hojii sibiilaas karaa hojii ikoonomiksii hojii dubartootaa kanas asuma keessatti jalqabe isa kana iddootti deebi'ee biyya adda addaatti immoo naannoo isaaniitti deebi'anii kan jabeessan jiru inni addanaa cufame immoo gara bara dargii keessa hundum isaan nu jalaa cufame kanaatiin wanni ta'e jechuudha yaada koo kenna. Miidhuma irratti waan jettanii golabdan yoo jiraateef yaadan isinii kenna. Ani egaa guddaa baay'isee Waaqayyoon galateeffadha umurii koo kana keessatti. Anis asuma waldaana keessatti dhaladhee cuubame ijoollummaa kootiin asumatti guddadhe barumsa koos asumatti baradhe ergin addana Dabra Zeetiin naqee amma 10tti baradhe immoo leenjiif immoo iddoo kan biraatti darbe isaan darbe immoo Aduwaatti karaa barumsa barnootaa mana barsiisummaatti leenjifameen achiiti hojii adda addaa hojii makaana Yesuusii keessa Addis Ababa keessas hojjechaan ture kanaatiif carraa kan argachuu kootiif baay'iseen ani garuu hawwiin koo inni guddaa bara dullumaa keessan jira dulloomeeras ijaarsi waldaa kun amma jalqabne waldaan keenyas anumaaf isaan abbaatiif fafanaa waamicha nu godhanii waldaa akka koree mana ijaarsaatti kaa'amnee jirra garuu ija kootiin waldaan kun xumuramee jireenya kootiin waldaa kana miidhagdee akkasiin baattu akka wanni isaan ukaamee jirutti isa kana argee yeroo koo dabarsuun wanni ta'uu barbaadanii kana Waaqayyoof galannaa ta'u isiniifis waamicha kanatti nu waamtaniif fayyaa ta'an jira. Waldaan keenya kun immoo hin guddatti gana dhaloota dhufuutti ergaa guddaa dabarsiti biyya lafaa kan hunduma isheen boojitee yaada fayyaa ta'a. Hojjetaa kakuu haaraa hojjetaa wangeela dhugaa.